kabajamtoota keenya akkam jirtan baga nagaa taatan isinin jenna. Kan itti argamnu een wajjin Obbo Jamal Abdullatif jedhamu. Obbo Jamal Abdullatif wajjin argamna. Akkuma subii hirriba kaaneen imala irra jirra. Imalli kun magaalaa keessa ofirraa imalaa jira. Imala baay'ee namatti tolaadha. Kanaaf imala bareedaadha. Imala baay'ee namatti toludha. Magaalaa keessa maal akka jiruu fi maaltu akka jiru wajjumaan daawwannaa turtiin keessan wajjin haa ta'u isinin jira. Akkuma argitan daawwattoota fi kabajamtoota keenya Sheekh Khalifa Masjid jedhama. Masjida Sheekh Khalifati akka bareedu. Gara caalusan immoo warri hawaasa deemtanii beektan gara gadii kanaan ijaarsa wanta hawaasa fakkaata. Kana gara kanaan jechuudha. Walumaa galatti masjida baay'ee bareedaadha, baay'ee namatti toludha. Istaayilii addaatiin kan ijaarame olaaluu dandeessan jechuudha. Kan itti argamu magaalaa Leen keessatti argama jechuudha. Masjidni kun masjida baay'ee guddaadha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya turtiin keessan wajjin haa ta'u isinin jenna. Magaalaa Leen bareedaan itti baanee jirra. Maal akka fakkaatu wajjumaan laalla. Imala kana booddee akkamitti akka karaa manaa yoggaa deebinus isinii mara. Na wajjin turaan immoo affeerraa kiyya. Magaalaa Leen magaalaa baay'ee bareedduudha. Bakkoota bashannanaa hedduutu jira. Akkuma argitan jechuudha. Wanni hundi baay'ee namatti tolaadha. Biyyattii illee baay'ee oowwitu waan ta'eef makiinaan hunduu aayisii qaba. Yookiin mukaayyaa fayyadanii warra biyya arabaa kun. Akkasii isinin jenna, baay'ee namatti tola, baay'ee bareedaadha. Hundaafuu wajjin turaan affeerraa keenya magaalaa keessa maaltu akka jiruu fi eessa akka deemnu wajjumaan daawwanna. Yoggaa gara manaa deemnus wajjumaan daawwanna. Jamaalis kana fakkaata. Osoo si wajjin haasa'u waan taa'ifaa osoo laallatanii itti nunkutee dhabe banamee jira. Kanaaf akkuma argitan ashaaraa keessan walchee oole. Akkuma argitan ashaaraan banamee jira. Masjidni kana fakkaata kun daawwattoota kiyya. Hedduu miidhagaa jechuudha, hedduu miidhagaa. Baay'ee bareedaadha. Nama faana waraka ka Sheekh Zayed itti kun ka Sheekh Khalifati. Kana kun Abu Dhabi sun immoo ka Sheekh Zayed. Immoo ka ilma Sheekh Zayed jechuudha Khalifa bin Zayed. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya baay'ee bareedduu miidhagduudha. Magaalaa hin kuufamnedha. Malamanni utuu torbee taate wal argaani. Malamanni silas malamanni utuu torbee taate wal argaani. Malamanni silas malamanni utuu torbee taate wal argaani. Malamanni silas malamanni utuu torbee taate wal argaani. Malamanni jalaalee nan cabsa. Malamanni hidda maalan godhee. Malamanni ilkaanii nan golba. Malamanni ija maalan godhee. Malamanni dhimmuutan jalqabee si yaadachuu. Dhimman dhaqee dawaa barbaadachuu. Finfinnees nan dhufe si barbaachuu. Yaaddoo malee waa dhabee gammachuu. Malamanni silas malamanni utuu torbee taate wal argaani. 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 Malamanni jimma tola deemta. Malamanni maal goota sandaaboo. Malamanni argaa tola beeyta.
Malamanni malkoota makaako malamanni yaanni keessan gube naa bobeessa yaa ijoollee gibeen qaama keessa yaa hiriyaa jimma kommaan keessa yaa rabbii koo yommuu linnu keessa. Alana lana 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 he alana lana 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 alana lana 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 he alana lana 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 alana lana 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 he alana lana 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 alana lana 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 he alana lana 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 alana lana wallaka nan jennan alana lana badabunan se alana Jamba jirtan ilmaana yaabunko biyyarraa isin baasee jireenyi ta'eera qilleensumarraan isiniif agaayu salaamtaanko jamba jirtan ijoollee yaabunko biyyarraa isin baasee jireenyi ta'eera qilleensumarraan isiniif agaayu salaamtaanko. Majiruudhaatu ofee isin fageesse dhibee gadi deeysan malee biyyarraa isin baase. Dirqama jiruudhaatu ofee isin fageesse dhibee gadi deeysan malee biyyarraa isin baase. Jireenyi kaanis kaaba darbee kaan kuta buuse biyya hambaa keessatti dikkayyoo isin facaase.